الشمار كفوني أكم جرتني كبجمتوتا في جالتمتوتا تشاينا لا ينتو سلا جرجلة ترجمتن نجان كوبكرت تسناك كبسنين جيتشون جالدا بقى جراتني بقى جمتني يونا إيجدن إيجاكا بقى ناجراتني سنين جيتشا قافين نقافة مي واي إلي يرو دربي إلي إشي بدني إبدان تولفم تقبار رتي جولن باين كومنتينا برستني ترتني قبض ديك ركيسة نفيتو جريتشو إلى وان إلي سني والقبض في وانتوتا إبدان هجتمو قبني وقافين قافة رتي قبض رفيتو جر فيديو كان لايك شير قوتشو إن دقاتنا نسنين جدا أكاسم وروني channel أيانتو سلاتي فارو تاتنو غارة سبسكرايبي قدوم ماتي كينيتان غمان مان أفيرا كوتي دا أكاسم أمو وري يادا قبدن مس صندوق كومنتي كي يابانا دا يادا كيسن نابرسا غافي قبدني رت وان رتن هجدو نانجتن هندا انفورميشني جرو بيا كيسا كان جرو سننغا سننجچون جالد أكاسم وروني يادا كيسن بلدنا إبسطني guddaa isaa galatoomanis hin jira warroonni viidiyoo kootitti gaamma fayyadamne bu'aarraa arganne jettanillee hedduu tokko galatooma kudhanaaf qabeenya tokkodha. Sababbiin isaa obboleewwan koo kanatti boqotan jechuun ani nama baay'ee itti gammade tokkodha jechuudha. Maaliif anillee xiyyeeffannaan kee wantoota biyya keessa jiru dhageessanii akkasiin itti boqottaniidhaaf waan ta'eef iyyuu isiniin jechuun jaaladha. Na jaalattanii na kabajanii viidiyoo kana haga dhumaa laaluu keessaniif odoon isiniin galateeffatin isin biraa hin darbu. Guddaa tokko naa galatooma. Egaa ka ani hordoftoota koo dhugaa dubbachuuf yeroo hundan dubbadhaa viidiyoo hunda keessattuu isiniif jecha hin qabu baay'ee ijoollee kabajaatidha. Ijoollee ilaalcha gaarii namaaf qabdanidha. Hedduu tokko galatooma. Egaa kan namni nama kabaju ofumaaf kabajamaa ta'a. Isiniin jedha egaa Dr. Naafi Adwaa tokko jedhe warri qubni keessattuu fayyaa qabdu subscribe goda jedhee ture warri subscribe goone qubatu rakkoo qaba jedhee jira. Egaa kan Dr. Naafi Adii ture jechuudha. Natti tole jechi isaayi Facebook gubbaarratti ilaalitu jechuudha. Channel irraa kara Facebook fide jecha kana dubbate. Kanaafuu maaliif baratamaa miti. Dhugaa dubbachuuf ijoolleen baay'een ana tiksi keessa seenee hoggaallaa warra subscribe goone irra daawwata jechuudha. Subscribe godaa joo subscribe godaa isiniin jechuu jaaladha. Ganaa barumsa kanaa olii fuulduratti haalli naa mijate taanan keessattuu wantoota hojii shamarraniitiin wal qabate akkamitti shamarran cimina qabdidha wal qabate ganaa wanta gurguddaa hojjedha jedhee tayyaada. Rabbi hoggaa umurii nu dheeressee nu jiraachise wanta guddaa jechaan isin haga kana itti gammaddaniitoo irraa fayyadamtan kana gochaanillee ganaan isinitti argisiise jechuudha. Jabina dubartiin maal akka taate ganaan hojjedha jedhee tayyaada. Kanaafuyyuu subscribe godhaa na jajjabeessaa. Amma karuma gaafii kiyyaatan deema kana ergan jedheen booda warroonni biyya keessa jirtaniitoo eelee binnee nu diddee jettanillee jirtu jechuudha. Eelee ibidda yookaan laaqachi ni beektan jedhee tayyaada. Ka viidiyoo hojjedha asumarratti kunoo viidiyoo argaa jirtan kana jechuudha. Sileessee jira eelee tana. Yeroon sileessu sanii guyyaa kaleessaa viidiyoo hojjechuun dandeenya. Oddoo keessatti illee nama hojjetutu iyyuu jira. Namoonni olii gadi yaa'aa jiran jechuudha. Kanaafuyyuu natti mijannee anis immoo nama baay'ee olii gadi fiigan ture jechuudha. Meeshaan illee hanqatee meeshaa fiduuf karaa magaalaa deemee bakka kanaan qabamee waan hin jiruuf viidiyoo waraabuu natti mijanne. Yeroo sanitti eelee akkuma argitan maashishaa eeleen tolfamtee raawwattee kun akkuma asirratti argitanii eeleen bareeddee dhugaan isiniin jedhaa humna naman gaafattu. Eeleen kan maaliif na diddeettan isinii dhufa. Eeleen sababa waa lamaatiin biddeen baasuu isiniin jedhaa. Na hordofa warri ganaa galtanillee eelee tana dirqama mana keessanii qabaachuu waan ta'eef odoo hin beekin qarshii keessanitti baasuunillee amma dhugaan isiniin jedhaa. Birriin taphaa miti asitti kaa'adamatti 2,000dha karaa biraatitti hin beekuwan. Jechuun 2,000 dhiisi birrii 2 gaafa darbattee birrii 2 gaafatti dhufte 4 taate jechuudha. Kanaafuyyuu qusannaa fi daldalummaa saniituyyuu kanaadha. Waan hin taane irratti qisaasechuu hin qabnu wanta bu'aa qabdu amma xiqqoo jechuudha. Takka nalidhee takka yaalaa jechuu osoo hin taane ishiin bitamtu sun eelee akkamii akka taate beekuun dirqama jechuudha. Kanaafuyyuu eeleen tun already eelee baay'ee bareedduu taate harka beekudha jechuudha. Namoonni naannoo kanatti itti fayyadamaa jiran guutumaan guututti namni baay'een elektiriikii manaa qaba. Warri elektiriikii qabu garuu eelee laaqachiitan namni manaa dhabee hin jiru. Isaanan fudhadhee deeme jechuudha. Tiraanispoortii kaffaleen fuudhee deeme. Yeroo baay'ee ala taa'anii gaafa waan fidii
deemii nu gaafadhu maalii ta'ii gaafa namaan jedhanii asumaan isinillee deebiin argattanii gaafa nama biyya keessatti jechuudha nama tokko waan argisiisi gaafa jettu miti kanumatti tiraanspoortii qofa osoo hin ta'in bishaan aayilaandittillee karaa waggaa wajjin deemtu bittee kennitaaf jechuudha. Atis hin bitatta isaanifis ni bitta. Baasii kana qabasiniin jechuufan yeroo baay'ee gaafa nama sheemnuu si qaba jechuudha. Tiraanspoortii si jecha dawwaltee nageessi bakka harka beektu jettee nama tokko gaafa qabdee deemtu sheemnuu si qaba. Zim jettee keetuma bichaa dhimma kee bichaa fudhattee waggaa taaksii bichaa osoo hin ta'in jechuudha. Bishaan illee bittaa nama barbaachisa. Kanaafuyyuu nama harka beeku nama harka beekuun fudhee deemee bitee galee dhugaan isin jedha ibidda akkamiitiin akkan sileessee viidiyoo gaafa tokko isin hojjedhe onatti bijate viidiyoo gaafa tokko isin siban hojjedha. Gibisbisa hurufa keessa harree quraan hin jira biteetiin jira jechuudha quraanaan odoo ganni hin dhufidan quraan bitee tuulladhee too qaba'an maaliif maabiraatiin an beeka waan ta'eef jechuudha maabiraatii biyya keenya dhugaan isin jedha kanarraa kan ka'e quraan tuulladheen qaba quraan hin sileessine hurufa keessaa haraa haree haraadhaan hin sileesse jechuudha maaliif natti himte nama wanni hoggate sitti himu akkamiin akka sileessuu qabdu sileessaa baddi eeleen waa lama isiniin jedhe sanidha eeleen sileessaa baddi naan jette tokko gaafa sileessitu waan atitti gaafuma sanitti naqxe simatti eeleen yette egaa eelee tana keessatti jireenya illee maal akka ta'e akkuma nuti simannetti jireenyis nu simataa sanidha ta'uu oolu dhugaan isiniin jedha waa'een biddeenii baay'ee rakkisaadha biyya keenyatti dhugaa jechuun bakka gatiitti baasta waa'ee biddeenii kanatti biddeen tolchitee nyaachuun gatiitti baasta eeleen na rakkisti ettaa maaloo ettaa gaafa bittuu sileessa garuu eeleen laaqachiitu dhugaa roormaanuma riqne jechuudha maasishaa itti akkoofne maasishaa akkuma asirratti argitan irratti gubateera tolchinee raawwannaa irra sannasne jechuudha maasisaa erga tolchitee raawwattee maasishaa isa jijjiraa odoon akkaayin tumnee wazii qaba waan ta'eef isa san irratti nasaa jettee gaafa roormaanuma rigee reenjii isa karaattiin tolchassan isa bicha ittiin rigee waan biraa homaa tokko ittiin goone maasishaadhaan ala biddeena duraa ofitti hin qabne jechuudha. Ammaachillee biddeen gizeen tolchi biddeen ashii irratti tolchuu isinitti argisiisuu nan danda'a. Kana inni guddaan harka inni lammataan sileessaa mataa keetitiidha. Maaliin sileessita? Qoraan maaliitiin sileessita? Akkamitti naqatta? Gaafa dura ati sileessitu gara tokkoon waggaa qorrite kanuma sanis jalaa qorrite. Walqixxee gaafa ho'iste walqixxuma sii ho'iti. Kanaadha jechuudha. Eeleen gaafa jalqabaayi. Warroonni immoo naannoo kana jiraattanii yoo sileessite nutti argisiisii ni bitannaa jettani bilbilli kiyya chaayinaala kiyyarra ni jira. Viidiyoo wanta naan dura jala waggaa dabartan bakka baay'eettan bilbila koo barreessee jira jechuudha. Kanaafuu bilbila koo qabattanii dubbisuu hin dandeessu sinan geessaa sinin jechuun jaaladha. Warroonni binne nu rakkiste eessa jirtaa naan jettan adaamaa akka hin jiru ni beektan jechuudha. Kanan sinin jechuu jaaladha. Oduu sinitti hin dheeressu waa'ee eelee kanaadha. Sileessee naa baatee jirti baay'ee biddeen bareeda baastii baay'ee eelee ibidda fuudhuu hin dandeenyedha. Dhugaa ibidda xiqqoodhaniin hojjedhe. Kanaafuu mana keessatti meeshaan dagachuu hin qabne ishii dhadhee tanaan dura sinitti meetan ture. Sileessee naa milkooftee jirti baay'ee biddeen ishii bareeda. Warroonni nu geessita jettanii koomentii barreessitanillee hoo adaamaa ta'e wayil homaa rakkoon hin jiru. Naannoo biraammoo waan an beeku hin qabu. Asii immoo eelee feetanii kara biraa deemuuf jechuu baay'ee ulfaata. Eelee birrii 2000tiif birrii baay'eetti baasuu hin qabdanii kun naannoo irratti namni kamuyyuu eelee ni beeka isiniin jechuun jaaladha. Nama sanitti dhiyaattanii eelee harka keetiin abichisiisee jechuu ni dandeessu malee asii fe'amee kara biraa deemuun baay'ee ulfaata. Asittuu magaalaa keessaa bittee kara naannoo jireenya keetti gaafa geessitu baajaajiidhaan gatii si baasisa. Baay'ee ulfaata. Baay'ee si rakkisa keessatti qabuun isaatu jechuudha. Kanaafuu meeshaa akka meeshaalee biraa asitti bittanii kara biraa furachuu hin dandeessanii naannuma jirtanitti namootni harka beekan guutanii jiran. Namni kamuu biddeen eelee biddeenii mana keessaa dhabuun jiru ijaa ta'eefu isiniin jechuun jaaladhaa viidiyoon koo guyyaa irraa kana fakkaata. Egaa warra gaafii na gaafattaniifan haga viidiyoo biraatti walitti deebiitu bakka irratti nagaa naataa baay'een isin jaaladha baay'een isin kabaja. Baay'ee.